Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kana irratti argamtan hundumti keessanuu nagaa ooltanii ani nagaa kootaan oolee galata waaqayyo akkam jirtu ani nagaa kootaan jira galata isaa hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti warri biyya keessa jirtanis warri biyya hambaa jirtanis hunduma keessaniif iyyuu nageenyi waaqayyo bagaa fi haala isin jirtan irratti isiniif yaa baay'atu nagaa jirtuun ta'anii nagaa kooti akkasumas immoo anaafis shiltuun kun baay'ee haarawaa yeroo hunda garuu irratti illee baay'ee dubbachaa dubbanni sila ta'eefu akkasumas yaadaan ofii kiyyaaf qabu dhiyeessee isinirraa immoo deebii tokko argachuun barbaade jechuudha. Waan balleechas yoo wanni balleechisoo jiraat waan bakka kanatti balleechitee sirreessee akkanaan jettaniif ka'annuu qaba jechuudha sanirraa akkasumas abdii boruu kan jedhuuf maaliif abdii boruu jechuun maaliif kan jedhu fakkeenyaaf abdii boruu jechuun maal jechuudha kan jennu namni tokko abdii hin qaba maaliif boruuf waa wayini abdata garuu wanna abdata san yoo hojjetee yookiin yoo shaakalee ay wanta kana hojjechuun qaba ay wanta kana gochuun qaba jedhee yoo kaayeffatee ka'ee hojiisan waan abdii san galmaan gaachuuf hin karoorsine yoomiyyuu galma ga'uu hin danda'u jechuudha maaliif abdiin ni qaba malee hojjetee yookiin wanta tokko wanta abdii godhate san galmaan ga'uudhaaf wanta sodaa wayii keessa jiru tokkotu jira jechuudha maaliif namni kun hin sodaatu yookiin namni maallaan jedha yookiin akkana naan jedhu yookiin akkana jecha sodaa san abdii isaa san galmaan ga'uu dadhabe jechuudha nu immoo isa keessa biraa maal ta'uu qabaanna nama kana nama sodaatu kan itti wanta kana hin hojjettaa hin dandeessa yoomiyyuu maaliifis oduu ta'e hin dandeessa wanta kana hin dandeessa jennee yoo cinaa gorree dhaabbanne gorsine wanta san hin danda'a ni hojjeta ni milkaata akkasumas fakkeenyaaf osoo of fudhanne ni sodaanna yeroo baay'ee bilumaallaan jedha akkana jedha maal jennee sodaachaa turre garuu sodaa san dhiisne wanta tokko wanta sammuu keenya keessa jiru tokko yoo dubbannee namni tokko barsiisne yookiin wanta namni tokko dubbate tokko dhaggeeffannee wanta san barumsa nuuf ta'a. Barumsa nuuf ta'u san fudhannee yookiin maatii keenyaaf dabarsinaa yookiin nama tokko barsiisna ta'a akkasumas nama jalaa wanta hunda baratu sila ta'eefu anis immoo akkasumas akkuma nama jalaa wanta namni tokko barumsa kenne tokko barumsa san argadhee barachuudhaaf yaalu namni weetis immoo ana jalaa immoo barumsa kana fudhatee nama biraatti dabarsee abdii godhadhu yoomiyyuu hin sodaatin kaayyoo yoo qabaatan eenyuyyuu galma ni ga'a akka jedhanii nama biraatiif dabarsanii nama biraa san gorsanii sodaa dura of keessaa qabusan akka of keessaa balleessee kaayyoo qabatu jedhee tanaan dubbachuu dhufe bakka nan itti balleessetti yookiin bakka nan itti dogongoretti yoo jiraate bakka kanatti dogongortee jirte tayyiraatoo laayik sheerii naaf godhaa'e akkasumas galatooma dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee tokkos hin galateeffadhaa siniin jechuun jaaladha.